Ashamaa harka fuunee daawwattoota ardii miidiyaa neetwoorkii amma oduu gaggabaaboo dursuudhaan oduu keenya eegalla. Lixa Shaggar aanaa Baakkootii Bee keessatti ilmaan Oromoo lafa irraa buqqaasuun finxaaleeyyiin Amaaraa qubachiisuun yoo himamu, Baha Wallaggaa aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti ammoo ilmaan Oromoo faannoon ukkaanfamaa jiraachuun himame. Dhimma marii nagahaa marsa lammaffaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti baatii Sadaasaa 2023 erga gaggeeffameen booda dhimma itti fufiinsa marichaaf waa'ee isaa bal'inaan isin biraan geenna. Godina Arsii Lixaa aanaa Gada Basaasaa keessatti reebichi hamaan poolisii idilee sirnichaan dargaggoo tokko irratti raawwatame. Pirezidaantiin Israa'el Netanyahuun dhiibbaan godhamus waraana Gaazaa irratti itti fufuuf dhaadate. Daawwattoota ardii miidiyaa neetwoorkii harka fuunee irra deebuudhaan amma bal'ina oduutti seennaa. Warri haaraa gara ardii miidiyaa neetwoorkiitti dhuftan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan maatii keenya akka taatan isin affeerra. Amma bal'ina oduu har'aaf qabannetti ceena. Lixa Shaggar aanaa Baakkootii Bee keessatti ilmaan Oromoo lafa irraa buqqisuun finxaaleeyyiin Amaaraa qubachiisuun yoo himamu, Baha Wallaggaa aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti ammoo ilmaan Oromoo faannoon ukkaanfamaa jiraachuun himame. Gurraandhala 21/2024 Bilxiginnaan dararaa ilmaan Oromoo irratti jabeessuun godina Lixa Shaggar aanaa Baakkootii Bee keessatti leellistoota sirnoota moofaa darbaniin weeraruun nuti sanyii Minilik jechuun uummata Oromoo irratti diinummaa leellisan bakkeewwan adda addaatti fiduun lafa ilmaan Oromoo irraa qubachiisaa jiraachuun beekame. Akka jiraattonni jedhanitti baatilee darban keessa lafa naannoo Oromiyaa irraa qubachuun jiraachaa turuun akka deeman kan himan, yeroo ammaa ammoo mootummaan Impaayera Itoophiyaa bulchaa jiru of duuba deebisuun lafa jiraattota irratti ganda Dambii Gobbuu jedhamutti walitti qabaa jiraachuu dubbatu. Oduu biraatiin ammoo godina Baha Wallaggaa aanaa Giddaa Ayyaanaa magaalaa Angar Guutee fi gandoota baadiyyaa adda addaa keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa faannoon ilmaan Oromoo hedduu bakkeewwan isaan hojii hojjetanii qabuun eessa akka geessan hin beekamin jiraachuu maddeen keenya himaniiru. Oduu biraan immoo godina Arsii Lixaa aanaa Gada Basaasaa keessatti reebichi hamaan poolisii idilee sirnichaan dargaggoo tokko irratti raawwatame. Gurraandhala 21/2024 akka lakkoofsa Awurooppaatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo of dura qabuun kaabinoonnii fi hidhattoonni murna Bilxiginnaa namoota nagahaa gocha isaanii malee adamsanii reebicha hamaa keessa deebii hin qabne irratti geggeessuun qaama hir'uu gochuu bira darbee du'aaf jireenya gidduutti hambisaa jiru. Guyyaa dheengaddaa jechuun Gurraandhala 19/2024 godina Arsii Lixaa aanaa Gada Basaasaa ganda Coofira Shaashee keessa dargaggoo Jamaal Kaawoo jedhamu maqaa deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti jedhamuun itti aanaan damee nageenyaa aanaa Gada Basaasaa obbo Kadiir Huseen jedhamu qabuun gara waajjira poolisii geessee poolisoonni mana hidhichaas reebicha hamaa irratti raawwachuun du'aa fi jireenya gidduu akka argamu ibsan.
Dargaggoo kanas poolisoonni maqaan isaanii Bahiruu Masaayii fi Gammadaa jedhaman halkan guutuu tumaa buluun miidhaa jabaa irraan gahanii akka turanis dabaluun maddeen ibsaniiru. Daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduu bal'inaan qabanne keessaa marii nagahaa marsaa lammaffaa mootummaan Itiyoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo gidduutti baatii Sadaasaa 2023 erga gaggeeffameen booddee dhimma itti fufiinsaan marichaa waa'ee hooggantoota waraanaa garichaa marii Taanzaaniyaatti gaggeeffamerraa hirmaatan irratti waan hedduutu ka'aa ture. Marsaa sadaffaaf waraanni bilisummaa Oromoo waliin mari'achuuf mootummaa yeroo garaagaraatti kaasullee odeeffannoo ammatti karaa idilee nu dhaqqabee hin jiru jedhan gorsaan olaanaan garichaa obbo Jireenyaa Guddataa. Ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa yookiin kan maqaa Qabsoo Marroo jedhamuun beekamuu fi itti aanaan isaa Gammachuu Abbooyyee waliin marii marsaa lammaffaa irratti erga hirmaatanii booda bakka isaan jiran ilaalchisee ifatti waan ibsame hin jiru. Ajajoonni waraanaa kunneen bakka turanii bahuun gara Taanzaaniyaa akka imalan gochuu keessatti ammoo Ameerikaa fi Igaadi shoora olaanaa bahutu himamaa ture. Obbo Jireenyaan erga karaa barreeffamaa BBC'tti himaniin jaalmarroon fayyaa isaati hooggansa waraanaas kennaa jira jedhan garuu gara biyyaatti deebi'uu fi dhiisuu dubbachuurraa of qusatan. Haa ta'u malee gaafii fi deebii VOA afaan Oromoo waliin taasisaniin hoogganoonni waraanaa lameenuu gara dirreetti deebi'aniiru jedhan. Gama biraan tibbana qaamoleen lamaan marsaa sadaffaaf wal arguun wal dhabdee gidduu isaanii waggootaaf ture karaa nagahaa furuuf jedhu odeeffannoon jedhu jiraatus qabatamatti waan nu gahe hin jiru jedhan obbo Jireenyaan. Mootummaan Itiyoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo wal dhabdee gidduu isaanii jiru karaa marii nagahaatiin hiikachuuf marii marsaa jalqabaa erga geggeessanii amma waggaa tokko guutuuf deema. Marii nagahaa Taanzaaniyaa odola Zaanzibar irratti taa'ameen qaamolee lameen wal hubannaa gaariin akka jiru ibsuun adda bahuun isaanii ni yaadatama. Ergasii booda ammoo marsaa lammaffaan Taanzaaniyaa dhuma magaalaa Daarisalaamitti wal arganii marii marsaa lammaffaa torbaan lamaa oliif geggeeffamee turerrattis ajajoota waraana bilisummaa Oromoo dabalatee ajajoota waraanaa mootummaa Itiyoophiyaa fi qondaalota olaanoo irratti hirmaataa ture. Mariin kun akka gaggeeffamuu fi karaa nagahaa wal dhibdichi akka xumuramu gochuu keessatti Ameerikaan adda durummaan warra hirmaatan keessaa tokko. Igaadi Ameerikaa waliin tahuun hoogganoonni waraana bilisummaa Oromoo bakka turan nagahaan bahanii akka Taanzaaniyaa deemuun marichatti akka hirmaatan deeggaruu himameera. Haa ta'u malee maricha irratti qaamolee lamaan quba walitti qabuun osoo waliigaltee xumuraa irra hin gahin adda bahan. Mootummaan Itiyoophiyaa tibba marichaa fi waraanni mariin erga gaggeeffamuun waliigaltee malee xumuramee boodas bakkeewwan hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo keessa socho'uu jedhametti duula waraanaa adda addaa gaggeessaa jiraachuu himame. BBC'n godinaalee Oromiyaa adda addaa keessa haala jiru ilaalchisuun jiraattota irraa akka iyyaafatetti lolli humnoota nageenyaa mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduu ture akkuma itti fufetti jira. Gabaasni kan BBC'tiin.
Oduu xumuraatiin gama alaarraa kan argannetti yoo ceenu pirezidaantiin Israa'el Naataaniyaahuun dhiibbaan godhamus waraana Gaazaa irratti itti fufuuf dhaadate. Guraandhala 21/2024 muummichi ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyahuun kibxata kaleessaa akka jedhanitti Israa'el kaayyoo ishee galmaan ga'uu isheef waraana Gaazaa irratti gaggeeffamaa jiru dhaabuuf dhiibbaa biyya keessaas ta'ee idil addunyaa kamiifuu harka hin kennitu. Netanyahuun haasawaa waraabamee akkaawuntii X yookaan Tiwiiterii isaanii irratti taasisaniin kaayyoo keenya hundaa galmaan gahuu keenya dura waraana kana akka dhaabdu Israa'el irratti dhiibbaan guddaan jira kunis waliigaltee namoota booji'amanii gatii kamiinuu gadhiisuuf godhame dabalatee jedhan. Gatii kamiyyuu kafaluu fi fedhii hin qabnu baasii gowwoomsa Hamaas nu irraa gaafatu hin kenninu kunis mootummaa Israa'elii fi mo'amuu jechuudha jedhan. Hanga kaayyoon hundi galma ga'utti waraana kana itti fufuuf waadaa seennee jirra. Kunis Hamaasiin hedduu irraa buqqisuu, namoota booji'aman hundaa gadhiisuu, Gaazaan kana booda Israa'el irratti balaa akka hin geessisne mirkaneessuu dabalata. Maatiin namoota Israa'eliin booji'amanii turan Netanyahuun torbaan darbee jilli Israa'el gara magaalaa guddoo Masrii Kaayirootti akka hin deebine ajajuun waliigaltee booji'amtoota Hamaas waliin gadhiifamuuf marii dabalataa taasisuu hambisuu isaanii qeeqaniiru. Waraanni Israa'el lammiilee Israa'elii 2 kibba Gaazaa magaalaa Raafaa keessatti hidhaman bilisa baasuu erga danda'ee booda lammiileen Israa'el 134 Gaazaa keessatti hidhamaniiru jettee amanti. Wixineen murtii Aljeeriyaan dhiheessite kun mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii keessatti deeggarsa bal'aa kan argate yoo ta'u, biyyoonni miseensa isaa 15 keessaa 13 sagalee deeggarsaa kennaniiru. Israa'el erga onkololeessa keessa gareen Falastiin Hamaas daangaa qaxxaamuree haleellaa raawwateen booda naannoo Gaazaa rukuteetti haleellaa Israa'el Gaazaa irratti raawwateen lakkoofsi namoota du'anii gara 29,195tti ol guddachuu ministeerri fayyaa Falastiin kibxata ibseera. Hanga ammaatti namoonni 69,170 biroo madaa'aniiru. Lammiileen Gaazaa gara % 85 waraana Israa'eliin kan buqqa'an yoo ta'u, hundi isaanii ammoo wabii nyaataa dhabuu isaanii mootummootni gamtoomanii ibseera. Namoonni 100,000 lakkaa'aman da'oo jireenyaa malee jiraachaa kan jiran si'a ta'u, konkolaattonni garaagaraa gargaarsa fidan keessaa walakkaan isaanii naannoo sanatti kan seenan. Waldhabdeen kun osoo hin jalqabin dura ture. Israa'el mana murtii haqaa idil addunyaatti duguuggaa sanyiitiin himatamtee dhaabbattee jirti. Murtiin yeroo baatii ammajii keessa darbe Teel Aviv gocha duguuggaa sanyii akka dhaabduu fi tarkaanfiiwwan gargaarsi namoomaa namoota nagahaa Gaazaa keessa jiraniif akka kennamu wabii ta'uu akka fudhattu ajajeera jechuun dhaabbanni oduu Turkii Anaadooluun gabaaseera. Daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduun keenya karraaf qabanne kanuma waan nu faana turtaniif galatoomaa. Warri gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkii haara dhuftan ammoo sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'aa jenna. Waan nu faana turtaniif galatoomaa. Oolmaa gaarii, turtii gaarii qabaadhaa.